nama akkasii hin jedhu hin beeku. Innaa kan hunduma keessa darbee dhufee jechuudha. Yeroo nufutti garuu boolee namni tokko hin jiru. As iddootti yaraas namni tokko. Namni hin jiru. Yeroo inni waayifaa achi kadhadhee raawwadhee konneekti godhee bilbiluufitti dhufuu hin danda'utti. Haa ta'u garuu rakkoo jiru ammallee hin barre. Baay'ee bo'aa turte keessan. Bakka dhufuu hin danda'u waan rakkisu jira. Bakka waan rakkisu jira. Ani kana jechuu hin danda'u. Akkamitti biyya ormaa na fiddee akkas jetta. Maaliif anaan jechuun akka homaa hin danda'u. Miira gammachuutti nan dhufe. Garuu immoo akka gammachuudhaan dhufeen gaddatti jijjiirame. Isaan booddee namoonni tokko jiru. Keessatti argee dhadhaan na fuudha. Makamee calliseetu mamuun jiru waan ta'eef irraa hojjechiistatti ani hin beeku. Natti eegeetti kaatee namni eeges hin jiru. Bakka nama san kadhadhee wajjin galee jechuudha. Yoo xiqqaate guyyaa muraasaa achiin ture. Namoonni baay'atanii bakka tokkotti galu. Afaan biyya kanaan beeku. Maallaqa biyya kanaan qabu. Bakka akkam akkan jedhu eekuu waayifaan hin jiru. Isaayyuu immoo birriidhaan guutama. Ani immoo birrii asiin qabu. Akka homaa dubbachuu hin dandeenye calliseen taa'e. Baay'een gaddee, baay'een bu'ee. Bakka kootii ol taanaan viidiyoo kana hojjedhe jechuudha bakka. Emoji bochaan argina gaafa emoji bochaa argitan. Ammas taanaan bakka kara biyyaatti nagashaa. Warroon jira sagaleen gocha. Itti fufuu sagaleen kun jiru. Okay. Isaan booda bakkaan waan biraan jenne dhugaaf taa'u viidiyoo keessa jala galtanii ilaaltan booda immoo namni waraattii keessattiin si arrabsa. Already kara biyyaa kan deebi'u qofa na gargaaradha. Haa ta'u obboleessi keenya kunoo asirra kan jiran Faayisaa Faanti guyyaa har'aan na bira dhufanii tafarraan dhufee na fuudhee already biyyatti galuudhaaf si barbaachise bakka erga dhufte barnoota murteetta hojii si gashina. Aidiin kan firii viizaan akka hojjetamu turis akka gargaaran hin goona. Kanaafuu as turuun siif hin ta'u jedhanii yaada kana baay'ee irra deddeebi'anii na gaafachaa turani. Tafarraan baay'ee na gaafachaa ture. Bakka anis እንደውም erga dhuftee nama kana gadi taa'e nama kana ol taatee si gargaara jedhamee yaadni kun ka'e yaa'u ani kana uummatumaaf anniisa malee kana jechuu hin danda'u fitiyaa kana godhaas kan godhaas waan jedhu jechuudha. Maaliif jennaan kan dhufe ofikiyaaf siniin mari'adhee miti namaan mari'adhee miti bakka dhufeera karamees ta'u kan ittiin dhufe intiniin koo mindannoo vizitiin kootis paaspoortii anuma harka ture amanis horii nagarre micoodhani hundumtuu na harka jiraachuudhaaf fuudhee tafarraatti kennee ani immoo ani itti gaafatamummaadhaan inni xumursiisaa waan jiru uummata qofaaf ifa godhinaan jedhe sagaleen koo jedhee yaada. Innaa isarraan kan hafe turtiin ture kana fakkaata. Dhaloon boruun irraas barataa jedhin yaada. Barachuus yoo haatan immoo nattis gaddan homaa gochuu hin danda'u. Garuu miira koo saayikoo kootti akka hin buune bichaan barbaada kan ta'e ta'eera. Mudannoo baay'ina mudatti shaantan koo nafee harka duwwaan ba'e waan xiqqoo qofaan harkatti qabadhe isaan argeera natti fakkaata. Kanaaf booda'anillee ija ishee arguun barbaadu ija kiyyaas akka
ishee arguun barbaadu ishee qartuun barbaadu nama garaa kutatti amma abdii waan gochuu qabu hundumaa hin godha waan itti fakkaate hundumaa hin taasisa naan booda garuu afaaniin kanaa isaan caala qaaman ofii kiyyaa kan argitu caala galatooma ulfaadha. Amma maal takka barbaachisuu fi dheeroo maal takka si barbaachisuu fi uummanni Oromoo kuni kan jalaaf kan gubbaa kuni maal akkasii gochuu qabu. Gara biyyaa galtamoo achi teessee akka hojjettuuf haala sii mijeessamoo isa gara sitoo dubbatte gaariidha. Yaadayyuu murteessaan sidha ishee dubbistee dhiisteeyyi. Kanaaf iyyuu amma maal takka si barbaachisu Oromoo kanarraa warra sagalee sii ta'erra. Maal takka si barbaachisu kana ta'uu ifa gootee gaariidha. Isarra dhaabbatame illee akkaawuntiin maxxanee ijoollee hedduun asalatti akkaawuntii nambar jechaa tura waan Yoonas turate Faayisaa Faantinii beeku waan barbaachisu maallaqa dabalataa barbaachisa. Bakka yaa'u haalli mijata taanaan na hojjeta bakka waaqnis wayii fuuna fide jijjiiramee nama ta'uu hin danda'an beekamu. Faayisaa Faantis kan jechaa turanii yoomi dhageeffadhu eessa dhaqxee gurraa eessaa galtaan gurraa jiran abadan gonkumayyuu galuun sirraan eegamu. Nama kuma lama dhibba saddeetu jira birii shantama diraama shantama isin geessu hundi keessan gargaaraati ayidiin irraa hojjetamu. Asumatti hojjetamu hojiidhaaf dhufe waan ta'eef ayidiin irraa hojjetame hojii galee hojjetu. Afaan hin danda'a waan ta'eef hojii kamiyyuu hojjechuu nama danda'udha. Kanaaf jecha birii shantama waliin geessu. Kanaaf abdii kutatee gara biyyaatti galuun immoo sheemidha dhugaa rabbi baay'ee. Akkasii siniin jedha yaada qabdan dubbadda. Gabaabsee yaade ani dubbachuu barbaadu dheeroon tokko sagaleen ko jira miti uummata hunda dura. Okay. Inni guddaan dheeressaatiin waanan jechuu barbaadu atoo dubbatteetta jaallachuun cubbuu miti jibbuutu cubbuudha malee jaallachuun arrabsoo miti. Nama jibbuutus arrabsoodha malee jechuudha. So baga jaallatte nama jaallachuu waanuma jiru abbaan barbaade immoo waan barbaade haa odeessu. Namni keenya baay'ee jibbatta amananatti fakkaata. Jaallatee booye onnee dhugaa, onnee qulqulluu, onnee sirrii gatii qabuu fi jaallatee boo'uu miti ofuu ajjeesuu danda'a yoo barbaade jechuudha. Jaallatee boo'uu miti sadarkaan taanettiyyuu jaalala dhugaa namni namaaf qabu namni onnee dhugaa qabu namni baay'een keenya jaalala dhugaa maal akka ta'e gatii nuun galleef haga amma itti qoosna jaalalli isa beeku biratti humna qaba isa onnee dhugaa qabu biratti humna qaba jaalalli. So mucaan kuni akkaataa inni itti jaallatedha murteessaan akka nuti irraa jaalala irraa of qusachaa nama tokko jaallannu miti. Yookiinis immoo akka nuti shawwadaaf nama jaallannu miti. Garaasaa qulqulluu jaallate. So taap copy link godhaa hundi keessan iyyuu taap copy link godhaa warri as jala jirtan connectioniifis akka sirriitti daddabnee haasofnuufis nu fayyada waan ta'eef hundi keessan namoonni as jala jirtan copy link godhaa taap illee godhaa. So dhugaan siniin jedhaa maaliif boo'ee dhiira maqaa balleessee maaloodhaa kun keessa keenyatti haga ammaa jaalalli dhugaa maal akka ta'e nuun gallee jechuudha akka sabaatti nuun gallee jechuudha. Namni reebameeyyuun boo'a jaalalaaf akkamitti boo'e jechuun jaalalan beektanii jechuudha. So umurii irra jirru kana keessatti hiika jaalalaa yoo beekne mucaa kana waan nuti gargaaruu dandeenyu tokko saayikooloojii isaa irratti hojjechuudha. Akka inni intala kana dagatu tokko. Akka hojii isaatti deebi'u lama yoommoo nuti jechoota malle jenneeni mucaan kun ittumayyuu miira aarii keessa galee isa ammaa caalaa
miira aarii keessa galuu danda'a. So maal gochuu qabnaa eeggachuu fi gorsuu jajjabeessuu akka amantii keenyaatti immoo waaqayyoon kadhachuu fi akka obboleessaatti bira dhaabbachuu wanti nurraa eegamu isa kana baay'ee waan gaarii gochuu hin dandeessan taanaan waan gadheen godhiina sinitti ni ma'an. Yoo dandeessan koomentii gaarii barreessaa fi yoo dadhabdan garuu waan gadheen dubbatiinaa jalatti danda'ama. Sammuu kee keessa waan gadhee jira taanaan callisi. Dubbachuun kee nama miidha. Maan rakkoo qaba callisuun siin miidhu bari. So qooda waan hamaa dubbannee mucaa kanallee gaddisiisu yoo isne irra fila waan badaa jettan akka nama tokkootitti jechuudha. Itti dabalee dhimma haala hojii qabsiise immoo dheeressaanii nangalaa tooppikiinsaa jala muree underline godhee nangalaadhaan jalqabaa kaasee kan yaada isaarraa hubataa turetti karaa keessaas immoo waliin taphanneerra waan ta'eef jechuudha. Haa ta'u garuu erga immoo biyya kanaa bahee faayisaan sirriitti dubbateera takkaa deeme waaqayyo waan gaariif gochuu danda'a. Itti meebii kanaan qabee mucaa kana eebbisuuf ta'uu danda'a waaqayyo. So erga biyyaa bahee ijoolleen achi jiran isaaf dabalatee namoonni achi jiran akka inni achi taa'ee hojjetu namoonni koomentii kana jalaallee ilaalaa ture akka inni hojjetudha jechuudha. Yaadni hunda keenyaayyuu erga dhaqee erga qabeenya qabu asii gurguratee hoolaa qabu qotiyyoo qabu maasaa gurguratee erga deebi'ee haa galu yoo jenne gaarummaan qabaatu jechuudha. So hundi keenyayyuu waan dandeenyuun deeggarree erga dhaqee yoo achumatti hojjete hojii isaa hojjete guyyaa tokko immoo as bahee uummata kana gabachuu danda'a. Anillee galuufan ture jedhee uummata kanaaf kabaja kennuu danda'a. Namni immoo yooma jijjiirame nu fayyada jamaa. Yoo kufe namni nama hin fayyadu. Biyyallee hin fayyadu, maatiillee hin fayyadu. Yoo jijjiirame namni nama fayyadu. So waan dandeenyuun deeggarree hundumti keenyiyyuu keessumattiyyuu namoonni isatti dhiyoo jirtan lafa dheeressaan jirutti dhiyoo warri jirtan salphaatti gargaaruu dandeessu jechuudha. Mucaa kana waan qabdaniin deeggartanii akka inni boriikaa sammuusaa firii godhee uummata kana faana immoo kunoo laayivii dhufee taphachuu bakka waa'ee seenaa keessaa bahe. Waan waliin ijoolleen hirrafnaa borumana barumsaa qabna jechaa keessatti katabaa jiru. Warri gargaaruu barbaadan lakkoofsa tokko tuqadhaa ani isin jalaan gabbee ol isin galchinaa jechuudha. Lakkoofsa tokko tuqadhaa warri gargaaruu barbaadan dhiifamaa dhufu. Keessan nutti katabaa jiru guyyaarree nuti dadhabaa bulla waan ta'eef. Lakkoofsa tokko tuqadhaa. Namoonni gargaaruu barbaadan yoo jiraatan namoota baay'ee ta'uu danda'a waan ta'eef haala kanaan nama tokkoon ol galchanii hin danda'an waan ta'eef jechuudha. Akaawuntii mataasaa yaa maxxansuu fi daraseenyi qofa WhatsApp irra arganii si galee asirratti gastii irratti nama tokkoon guuranii hin danda'an si galee nama baay'ee tas jala jira waan ta'eef jechuudha. Namoonni amma walumaa galatti rakkoon jiru akka rakkootti innis dubbataa ture asirrattis haasa'aa jira. Rakkoon suni waanuma argaa turredha waan agaammaatti dubbataa turredha. Garuu rakkoo sanaaf immoo furmaanni maalidha kan jedhu irratti qofa dubbatamutu barbaachisa. Furmaanni immoo mucaan kun lakkina yoon asitti safee hojii hojjechuu nan danda'a. Garuu haalli itti jiru waraqaan kiyya akkana viizitiidha nan dhufee jedhee viizaan immoo haala kamiin akka ID'tti jijjiiramu namoonni as jiran hin beeku. Anillee as hin jira fayyisaanis akkasumatti fakkaata. Namoonni gargaaruu dandeessan jiraate waraqaan biyya kana hojjetamuudhaaf hagam akka aarsaa nama kaffalchiisu warroonni as jiran hin beektu. Kan gochuu qabamu sana natti fakkaata malee amma walumaa galatti dubbiirra deddeebinee sana jechuudha ijoolleenis hojiirra ooluu hin dadhabu. Dubbii gabaabsanii ta'u karaa itti mucaa gargaaruu danda'an akaawuntii yoo qabaate ani akaawuntii hin qabuun beeku yoo qabaate akaawuntii isaa haa maxxansuu fi karaa ittiin gargaaruu danda'an daraseenyii sana karaa WhatsApptiin nama tokko irratti haa erganii kanadha malee asirratti gastii irratti ol gurre yeroon nun ga'usaniin jechuu barbaaditana. Laallee harka sodoon taane abbi tokkicha akkanoon ta'e achi maxxansaati nama tokkoon galchaa haasaa osoo hin taane hangana hirmaanne jedhanii gadi bu'an yeroo isaan namatti illee tola. Ijoolleen galu malee immoo dasin jedhan ijoolleen keenya gammachuu keessa jiru waan ta'eef kan guutuun wajjin bulanne. Tokko isin galchinaa dubbaddaa bu'aa dafaati jechuudha warri birrii hirmaattan qofti. Akkanatti maxxansaa bite. Sabu yeroon hin ga'u maaliif jedhe na baay'eedha waan ta'eef jechaadha yeroon hin ga'u.
akkaawuntii tafarraa maxxansuu fi isarratti agalchanii risiitii isumarratti ergan. Akkas wayi. Okay, akkanumti baasaa bakka. Galatoomaan siniin jedha warroonni na wajjin dhamaa turtanii obbo galatoomaan siniin jedha. Isarraa naansi immoo inni guddaani namni nama gargaarsa hojjennu gargaarsi ka qaba. Gargaarsa yaadatiin dhalli namaa gaafa inni na gargaaraa jedhu maallaqa na gargaaraa jedhamu osoo hin taane yaadamillee na gargaaraa ani afaan kana hin danda'u biyya afaasaa abbaasaa keessa hin jirredha kanan jiraachaa ture jedhee boo danda'a warroonni qeeqaa turtanillee jirtu dhalli namaa yaadanirree nama gargaaruu kan danda'ani hoo qabaatan maallaqa nuu dhaban immoo yaadan nama gargaaruu inni guddaan ati baga nutti makamtee nagaatiin baga ija nagaatiin maatii wal argite kanaaf ani jalaa hin gadi bu'aa nama galfadha. Galatoomaan isin jechuuf seenii keessattuu